Hi akkam jirtan. Kanaan dura barnoota kutaa sagalaffaa akka jalqabu isinitti himee ture. Adhammoo barnoota kutaa sagalaffaa maatimaatiksii kan eegalu ta'a. Kanaafuu chaanaalii kana saabskraayib laayik tolchuun akka nu eeggattan jecha barnoota keenya itti fufnaa jechuudha. Maatimaatiksii kutaa sagalii yuunit 1 waan jedhaa further on set jedha jechuudha. Kana jechuun seensitoota definition of set. Kanaan dura akkuma barachaa ture grade 7 waa'ee tuutaa barachaa ture. Akkasumas hariiroowwan tuutaa, gosoota tuutaa, hojiirra oolmaa tuutaas barachaa ture jechuudha. Kanaafuu as keessatti kanuma kutaa 7 baranne san afaan Ingiliziitti jijjiiramee dhufe jechuudha. A set is a collection of well-defined objects or elements. Walitti qabama wantoota sirriitti ibsamanii yookiin miseensota sirriitti ibsamanii jechuudha. Kanaafuu tuuta jechuun wantoota walitti qabamanii qofa osoo hin taane well-defined kan ta'anii jechuudha. Well-defined sirriitti kan ibsamanii jechuudha. Well-defined jechuun maal jechuudha? Well-defined means when we are able to determine whether the object is in the set or not. Kanaafuu miseensi tuuta tokkoo yoo shakkii malee miseensa tuuta tokkoo ibsinu ta'e. Tuutni sun maal jedhaa? Tuuta sirriitti ibsameera jechuudha. Kanaafuu tuuti tokko sirriitti ibsameera kan jedhamu miseensota isaa shakkii malee kan himnu ta'e jechuudha. Sets are usually denoted by capital letters. Kan wanta beekamaadha. Tuutonni tuuta qubee guddaadhaan moggaasna jechuudha. The elements of sets are represented by small letters. Miseensota tuutaa immoo qubee xixiqqaadhaan bakka buufamu jechuudha. Kanaafuu mallattoon miseensummaa tuutaa agarsiisu A afaan Oromoo kan fakkaattu epsilon kan jedhamtu jecha afaan Ingiliffaa kan nuti yoo ta'u is used to denote the phrase belongs to. Ingiliffa keessatti kan isheen fayyadamtu gaalee miseensa tuutaati gara afaan Oromootti jijjiirree kan jennu. Fakkeenyaaf V is equal to miseensota isaa A, B, C, D, E kan jennu yoo ta'e A, B, C, D, E yoo jennu ta'e E'ni miseensa tuuta vaati jenna jechuudha. Kanaafuu yeroo hima keessatti yookiin tuuta keessatti dhufu mallattoo E fakkaatu kun miseensummaa tuutaa agarsiisa jechuudha. Kan isuma ta'ee gidduu murameeru. Kan isuma ta'ee gidduu murameeru immoo denote the phrase does not belongs to. Does not belongs to jechuun miseensa tuutaatii miti jechuudha. Fakkeenyaaf V is equal to A, B, C, D kan jedhe keessatti zaani miseensa tuuta vaatii miti kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenyota tuutaatiin fakkeenya tuutaa isinitti himaa jechuudha. The set of students in your class is a well-defined set. Walitti qabama barattoota daree keessanii tuuta sirriitti ibsame jechuudha. Kanaafuu barattoota kutaa sagalaffaa A yoo ta'e dareen keessanii kutaa sagalaffaa A, kutaa sagalaffaa B jennee dareewwan jiran irraa adda baasnee barattoota kutaa sagalaffaa walitti qabama isaanii qofaatti ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu tuuti kun shakkii malee wanta ibsameeruu fi tuuta sirriitti ibsame jechuudha. Seeta sirriitti ibsame yookiin well defined set jennaa jechuudha. Lammaffaa the collection of handsome boys in your school. Walitti qabama barattoota babbareedoo dhiiraa kan mana barnoota keessaniidha. Kanaafuu tuutni kun maal ta'eera? This is not a well defined set because it is difficult to list the members of the set. Fakkeenyaaf namoota babbareedoo manneen barnoota keessanii kan dhiiraa barbaaduu fi ulaagaawwan nu barbaachisan jiran jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf nama bareedaa tokko namni kun bareedaa jedhee deemee namni biraa dhufee namni kun bareedoodhe nama mormuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanti kun shakkii waan ta'eef keessa qabuu fi sirriitti ibsameera hin jedhamu jechuudha. Sirriitti ibsameera hin jedhamu. Kan gara itti aanu exercise 1.1. Kana asirratti wanti hubatamuu qabu tokko tuutni tokko walitti qabame qofaa fi tuuta jedhamuu hin danda'u jechuudha. Sirriitti yoo shakkii malee kan ibsu ta'e well defined kan ta'e jechuudha.
well defined ka ta'e yoo ta'e tuuta jedhama jechuudha. Exercise 1.1 which of the following is a well defined set? Justify your answer. Which of the following is a well defined set? Kan jechuun kanneen armaan gadii keessaati kamtu sirriitti ibsame? Tuutota armaan gadii keessa kamtu sirriitti ibsame? Justify your answer jedha. Tokkoffaa a collection all boys in your class. A collection of all boys in your class. Kuni sirriitti ibsameera jechuudha well defined because barattoota dhiiraa kophaatti baasnee agarsiisuu dandeenya. Barattoota daree keenya keessa jiran fakkeenyaaf barattootni 40 jiraatan kan dhiiraa 25 yoo ta'e barattooti dhiiraa 25 kan qofitti baasne barattoota dhiiraa daree keessanii jennee moggaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sirriitti ibsameera jechuudha. B. A collection of efficient doctors in a hospital. Walitti qabama doktoroota ga'umsa qabanii kan hospitaala keessa hojjetan jechuudha. Kana jechuun difficult to membersiisaa barreessuuf difficultii nuuf ta'a jechuudha. Akkam yoo ta'an listii isaa ibsuu fi ulaagaawwan nu barbaachisan jiraachuu danda'u. Doktoriin cimaa jedhamuuf ulaagaan namni qabatee garaagara. Fakkeenyaaf kan cimaa namni biraa dhufee cimaa mitechee naafi mirkaneessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf kan dhiiraa sana ammoo dhiira dhufee namni durba hidhuun hin jiru daree keessatti. Garuu dooktarii cimaa jennee nuti yaadnu namni biraa dhufee doktariin biraa beeki addee biraatti cimaan sun hin jira jedhee ka'ee himuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun sirriitti ibsamee hin jiru jechuudha. Not well defined. Sim a collection of all natural numbers less than 100. Kana immoo ibsuu fi baay'ee salphaa jechuudha. Walitti qabama lakkoofsota lakkaawii dhibbaa gadi. Kanaafuu miseensota isaa natural number inniidhaan bakka bu'aa 1, 2, 3 up to 99 jechuudha. Maaf jennaan dhibbaa hin hammatu dhibbaa gadi wanta jedhuu fi kan dhibbaa hin hammatu jechuudha. D is the collection of songs by artist Xilahun Gessese is well defined. Kwamon the collection of songs by artist Xilahun Gessese. Sirbooti artistii Xilahun Gesseseetiin sirbaman sirriitti ibsamaniiru. Akkam yoo ta'an kan sirboota Xilahun Gesseseetii miti namoota addunyaa jiran kamiyyuu akka tuutaatti qopheessuu dandeenya jechuudha. Maaf jennaan miseensota isaa yookiin sirboonni inni baasan tokko tokkoon barreessinee lafa keenya sirboota Xilahun Gesseseetiin sirbaman jennee ofitti baasuu kan dandeenyu waan ta'eef well definedidha jechuudha. Kunoota immoo gaaffii lamaffaan let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs does not belongs to. The blanks to space. Ka bakka duwwaa armaan gadii keessatti guutaadha jechuudha. Kanaafuu miseensoti tuuta A kan ta'an eenyufaa? Miseensota A kan ta'an eenyufaa? 5 miseensa tuuta Aati. 5 wanta achi keessallee yeroo fi maangoonaa jechuudha. 5 miseensa tuuta Aati jechuudha. Mallattoo miseensummaa tuuta agarsiisu bakka 5 fi A gidduu isaan barreessinaa. Gaza baa irratti 8 bakka duwwaa A'dha. Kanaafuu 8 amma miseensa tuuta kana keessa hin jiru. Kanaafuu maangoonaa jechuudha. Not belongs to 8 does not belongs to A kan jedhu bakka buusna jechuudha. C immoo 0-8. This means as keessa 0 hin jira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's not there. So kanaaf 0 does not belongs to A nacho. D 4 belongs to A because 4 is there. Kunno hin jiraachuu achi keessa. Miseensota tuuta A keessa ni jiraachuu. 4 belongs to A now.
7 dash A. This 7 is not the element of set A. So we say does not belongs to A jenna. Kan ittaanu set description. Set description jechuun tooftaa yookiin foormii tuuta ittiin ibsinu jechuudha. Bifa kamiin barreessinaa? Bifa jechaatiin miseensota isaa hunda barreessuun, miseensota isaa muraasa barreessuun akkasuma tooftaa gabaabaa fayyadamuun kan barreessinu jechuudha. Kanaafuu set description jechuun ibsama tuutaa yookiin akkaataa tuuta ittiin ibsinu jechuudha. Bifa haasa'aatiin yookiis bifa isaa listii elementii isaa listii tolchuun kan ibsinu ta'a jechuudha. Kanaafi tokkoffaa tooftaalee kanneen keessaati verbal method kan jedhaman kuni karaa statement formedha. Statement form jechuun bifa himaatiin kan ibsamu jechuudha. Kanaafuu this method well defined description of the elements of the set is written in English statement form. English or either another language afaan Ingiliffaa biraalleen afaan biraalleen kan barreeffamu jechuudha. Kanaafuu elementiiwwan isaa bifa himaatiin kan himnu jechuudha. Fakkeenyaaf the set of all even natural numbers less than 10 kan jedhu kana miseensota tuuta lakkoofsota lakkaawii 10 gadi kan ta'an jechuudha. 10 gadi kan ta'an bifa jechaatiin himuu kan dandeenyu jechuudha. Kanaafuu fakkeenya inni lammaffaa immoo the set of whole numbers greater than 1 and less than 20. Miseensota lakkoofsota hundaa tokko olii fi 20 gadi kan ta'an miseensota isaa kana bifa himaatiin yookiin kan himnu afaaniin kan namatti himnu jechuudha. Yookiin jechaan kan barreessinu jechuudha. Inni lammaffaan complete listing method. Complete listing method. All the elements of the sets are completely listed. Kana jechuun miseensoti tuutaa hundinuu hin barreeffaman jechuudha. Tuuta kana keessatti metodii kana keessatti miseensoti tuutaa hundi ni barreeffamu jechuudha. Miseensoti tuutaa hundi ni barreeffamu jechuudha. Miseensoti tuutaa hundi ni barreeffamu. The elements are separately by commas. The elements are separated by commas. Kanaafuu maali adda baanii miseensota isaa koomaadhaan akka adda ba'u jechuudha. Elements enclosed within braces or bracelet. Kanaafuu mallattoon kanaan yookiin hammattuu kanaan cufamu jechuudha bracelet jechuudha. Hammattuu isaa kuni hammattoon tuutaa kuni bracelet jedhama jechuudha. Fakkeenya the set of all odd natural numbers less than 10. Kanaafuu n is equal to 1, 3, 5, 7, 9. Kanaaf odd natural numbers jechuun lakkoofsota lakkaawii maangoo kan ta'an jechuudha. Maangoo jechuun lamaaf hiramuu kan hin dandeenye haftee malee jechuudha. Kanaafuu 1, 3, 5, 7, 9 natural numbers kan 10 gadi ta'an jechuudha. Kanaafuu tokko natural numbers tokkuma akkuma eegaluun beektanii. Tooftaa inni sadaffaan partial listing method. Kun ammoo with if listing of all elements or a set is difficult or impossible. Kanaafuu tooftaa kana kan fayyadamnuu fi yoo miseensota isaa barreessisi ulfaataa ta'e yookiin cimaa ta'e akkasumas kan hin danda'amu yoo ta'e tooftaa partial yookiin gama tokko barreessine gama kaan hambisuu fayyadamna jechuudha. Partial listing method kana fayyadamne kan miseensota isaanii barreessine xumuruu hin dandeenye. Akkasuma akka malee bacatan jechuudha. Bakka nu jalaa fixan jechuudha. Partial yookiin gama muraasa qofa isa diqqaa qofa keessaa fudhanne kaanota kan dhiisnu. So in this method the element can be indicated clearly by listing a few of them that fully describe the set. Tooftaan kun maal agarsiisa? Bifa salphaa ta'een tuuta san guutuu isaa kan ibsu bifa salphaa ta'een miseensota isaa diqqaa qofa barreessuun tuuta san guutuu kan ibsudha jechuudha. Tooftaan kun the set of natural numbers less than 100 fakkeenya isaati jechuudha. The set of natural numbers less than 100.
Kanaafuu amma miseensota isaa asimaan lakkoofsota hundaa dhibbaa gadi ta'an zarazariseen tarreessedha. Kanaaf tokko lama sadii afur shanii ja'a torba saddeet sagal kudhan inni barreessitoota hin taane maal goona kan muraasa jalqabaa yookiin dhumaa qofa fudhachuun barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu the set of natural number less than 100 kan jedhu kana irratti n is equal to bracelet banne kaza tokko lama sadii nen duuba qoodduudhaan adda baasne miseensota isaa hin qoodduudhaan adda baasne tuqaa sadi fayyadamne qoodduun baasne kana 99 inni cufnaa jechuudha. Kanaafuu the set of natural number less than 100 warra sagal dhibbaa gadi waan jedhuu fi dhibba kan hin haammanne jechuudha. Fakkeenya lammaffaa the set of whole numbers qalbeeffadha. Ka jalqaba fakkeenya jalqabaa kuni n is equal to open bracelet 1 2 3 tuqaa sadi achiin duuba 99 inni cufna. Kun maal kan ta'e jechuudha. Difficulty ka ta'e jechuudha. Maafinnaan barreessinee fixuu jechuun barreessinee fixuu fi yeroo fudhatuu kan danda'u. Jechuudha. Fakkeenya lammaffaan the set of whole numbers jedha. Kun ammoo lakkoofsota hundaa tuuta lakkoofsota hundaa. Tuuta lakkoofsota hundaa barreessinee fixuun akka malee ulfaata. Bifa salphaa ta'een kan barreessinudha jechuudha. Kanaafuu bifa salphaa ta'een kan barreessinu miseensota jalqabaa qofa barreessinee lakkoofsota hundaa maanta meeqarra jalqabu 0 waan jalqabanuu fi w is equal to 0 qoodduu 1 qoodduu 2 3 achiin tuqaa sadi kenne dhiinya jechuudha. Maan jechuu tuqaan sadan kun itti fufanii jechuudha. Kanaafuu kuni impossible kan ta'e jechuudha. Gaafa maal jenna difficult and impossible ta'e ibsuuf gargaara. Partial distinct methodiin kun inni. Kun ammoo impossible kana maal goona? Maaf jennaan miseensoti lakkoofsota lakkaa'u lakkoofsi lakkaa'ame lakkoofsota hundaa jechuudha. Lakkaa'amne dhuma hin qaban. Hadhaa hamma kana yoo waliif ibsine hin ga'a. Yeroo itti aanu tooppikii biraati ammoo wal akka irratti yeroo gaarii qabaadha.